Onnusis ka foke mulatutti onnusis ka foke mulatutti hakka bala gara hangubatutti ajaiba ajaba dubbin sana jaba jaba dubbin sana jaba ya rabbi amrin ke tuma jaban ya rabbi amrin ke tuma jaban kalatin samike sabarartu ya rabbi amrin ke tuma martu amri rabbi tu sigar gari rabbi asin sigay ammas rabbi sadarka kana daranitir rabbi si hagahu jalalti darara biqilchite jalalti darara biqilchite insadu gosabe nasaballe horajgele ente chigilchite nalali jedini singatani naega jedini singatani do hodadaba singene horatani dadaba singene horatani wo odire buna dabdun tufatani wo kallaba garati hifdubatani akkana sinjada ya habibi wallahi jirral de sagale bare da qabda yani miro ta kake sangale aniyu sitin ere sorra baye le sin qamuga dugumati baye galaton sinjochu barbara dur fadu مالك كنا بايت كنا جد بيسته دوتو كنا جد بيسته أسي نجسته كنا أولمو أما خجدوان مي أتمان قبضة سلا يوتيوب نينك أبا عنكسلا وارتي قد الله كفني يرو بودتي إن شاء الله أمتك يفهم وهي قبضة دياچون كي يوانين أولي وانجرو قبضة أمتك يندفون دركما تا أمت أرومو كوني غماتش قدا بربادا Gumaachi ummanni Oromoo barbaadu waa hedduu gama sagaleetiin ta'ee gama kamiinuyyuu uummata kiyya bira dhaabachuufanis amma yaada kootiif bismillah jedhee jira. Ati nu warra nu dura alhamdulillah jettee nu amma bismillah jennaa wal guddisuun kanumarraa tokko akkana siin jedha qaali. Bareedaadha uummata yeroo muraasa keessatti siifillee yoo barbaadde uummanni keenya ijoolleen keenya baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee jaallatanii si kabajanii karaa tiiktookii si hordofanii karaa yuutuubii yaallee chaanaalii kiyya hedduu si arganii jiranii sagalee kana qofallee miti waan baay'ee lafarratti illee waan baay'ee hojjetaa jirta. Akka nama akka keenyaa lifaatii baay'ee sin barbaachisu isa dhugaa sitti yuutuubii irratti hojjechuu barbaannaan yeroo muraasa keessatti karaa daawwattoota kiyyaatiin illee karaa hundaaniyyuu yeroo muraasa keessatti keellee bakkaan keenya wajjiniin atillee teessee interview nagoota siin jedha. Inshallah. Galanni ka uummata Oromootii fi kan Rabbi haa ta'u. Ayyee Zaakii Iluu Galatoomii ani akkuma beekamu har'a eebba kitaaba ulee gabrummaa injifatte jedhuun Umar Al-Faaruq nu barreessanii uummata keenyaaf gumaachan irratti argamee jira akkasuma siinis jaalatamaa keenya kabajamaa nama qaalii ta'een wal arguu kiyyaaf baay'ee gammadee maqaan koos akkuma beekamu Jerenaal Huseen jedhama akkana habiibii kiyya. Ayya galatoomii yeroo lammaffaadhaa fi kan karaa chaanaalii kana arras bagana gaannufte arra waan nuun jettu qabda waan nu qabattee dhufte sirra eeggatu waan ta'eef. Galatoomii waliif hirmaachuuni waliif gumaachuuni wal bira dhaabachuun akka sabaatittis ta'ee akka amantaatis ta'ee akka gandaatis wal bira dhaabachuun nurratti dirqamummaa Oromummaa bahuun dirqama keenya bahuun namummaadha namni tokko hamma danda'een dirqama ofii bahuu qaba. Galatoomii siin jedhaa hojiin kee kun ammas galma haa gahu baarota kan maal jedha seetaa asumaan baaroo wayii sii jedhaa. Jalalti darara biqilchite jalalti darara biqilchite insadu gosabe nasaballe horajgele ente chigilchite nalali jedini singatani naega jedini singatani do hodadaba singene horatani dadaba singene horatani wo odire buna dabdun tufatani wo kallaba garati hifdubatani